akkamoltan nagaa keessanii Fayyaadha alhamdulillah nagumaa meeti. Nagaa galata waaqayyo. galata waaqayyo akkam jirtuun. Jechuun ani yeroo baay'ee isin hordofaa ijoolleen teenya ragaa isaan dhiyeeffatan hin argine garuu mataan kun xiqqoo na dhukkubaa jira ani dhugaan jirtullee eessa akka ta'e hin barre waaqayyoon waaqa qabaa asiin kan beetakiristaanatti nu barsiisa waan biraa ka isinirraa dhuguma matsaafa keenya dubbisaati moo matuma keessan irraa jettan jechuun waa'ee amantaa kanallee sirriitti hin beeku. Gaafii gaafannaan tiiktookii kiyyellee na jalaa cufsiisanii haarawwan baniin dhufe amma. Matsaafumarraa dubbistani moo ani giraana gabba'ee dhugaa rabbii. Wallahi macaafumarraa dubbisan maal macaafuma tokko jedha bari Yesuus ani waaqayyo qabaa jedhee dubbata. Macaafni bakka takka lama miti. Mee bakka muraasa sii kenna yoo macaafuuf biraa qabaatte sitti mul'isu mee baneetiin. Magaraana gabba'ee. Mee qoy sitti mul'isa mee. Ani waaqayyo qaba. Ani waaqan qaba ka jedhu dhuguma jira matsaafa keenyarra. Wallahi dhuguma jira waan tokko sobaa miti. Osoo kitaabuma sitti mul'isa laakiin amma appilikeeshinaan sitti mul'isu. Fakkeenyaaf inni kun macaafa qulqulluu jedhan macaafa qulqulluudha. Kakuu haaraadha ixaa erga sanii ammoo Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 kuno. Yesuus Kiristoos maal jedha sirriitti ilaala. Yesuus ammoo jedha dura yemmus Yesuus Maryamii isheedhaan jedhe isheen ammoo gara isaatti garagaltee afaan Ibraayisxiitiin rabbuuni jettee ittiin jetteedha. Kana jechuun barsiisa jechuudha jedhe Yesuus immoo ana hin qabin ani ammayyuu gara abbaa ol hin baane gara obboloota koo dhaqi jechuu barattoota isaa baana. Ani gara abbaa kootiif abbaa keessanitti gara waaqayyo kootii fi waaqayyo keessanitti ol nan baa jedhi isaanitti naaf himii jedhe ishii abboomee jedha. Argitee? Macaafa kanan akkuma amma jiru kanatti akkuma sii dubbisa kana macaafa keessa jira. Yaa gooftaa koo ani anu mataa na dhukkubaa raawun asiin akkana jedha gooftaan qaba jedha nu gooftaa keenya jenna. Siif ibsama jedhanii yoonoo ani amantaa keenya keessan jira isatti yoo amante dhugumaan qulqulleessitu amanii gooftaatti jedhan Yesuusitti amanaan jira wanni naa ibsames hin jiru. Asirra dhufanii barsiisonni keenya illee isiniin mormaa jiran ragaa dhiyeeffatan tokkollee hin argine gara muslimaa kanaan okke gaafii isin gaafadha. Gaafadha. Muhammaditti amantanii. Nabi Muhammad waaqa jennee tamannaa miti rabbii jennee tamannaa miti. Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam rabbii jennee tamannaa osoo hin taane Nabi Muhammad nama dubbii rabbiitu itti dhufe dubbii rabbiidhaa sanii Nabi Muhammad namatti geesse. Nabi Muhammad waan biraan dubbanne ofii isaaniitti illee rabbi akkana jedhee jiraati rabbiin waaqessaa jedhan tokkicha isa qofa kan biraadhaan waaqessina isa biratti isa qofa waaqessaa jedhan malee waan haaraan dubbanne isaan siigalte waan haaraan dubbanne isaan rabbii tokkicha qofa isa samiif dachii uume isa san qofa waaqessaa jedhan ammoo akka quraanaatitti suuraa 18 xumura irratti قل إنما أنا بشر مثلكم جدي يا محمد جد ربي إنما أنا بشر مثلكم جتون أنا نما ككيسانيتي جدي دبر جدا سيقلتي نما ككيسانيتي يوحى إلي بيكسسنتي يقول أما أنما إلهكم إله واحد كان مقبر من كيسان توكي جتون نبي محمد وفي سانيتي لك واقسات توكيشوما ربي توكيشوما ربي تيام مالي وفي سانيتي وني يقول أن تقول لين جروس إنجتولا Aye bakka makkaa deemanii bakka wanticha gurraacha sanatti isaafoo hin salaattanii. Dhakaadhii isiitii nuti Nabi Muhammadiif hin sagannu. Rabbii tokkicha isaa jaanii mul'anne san qofaaf sagadama. Sagadii kan isaaf ta'u tokkicha samiif dachii uume saniif qofaaf. Dhakaan sun ammoo karaa Ibraahimiin alayhi salaam yookaan Abrahaam ka kiristaanonni jedhaniin beektee karaa isaatiin manni sun ijaarame. Suuraa lammaffaa aayata 127 keessatti Abrahaam akka ijaare Rabbiin subhaanahu wa ta'aala dubbata ilma isaa Ismaa'iilii wajjin jechuudha. Mana san kan ijaare dhakaan sunillee kan itti kenname qarqaarsa malaa'ikaatiin Abrahaam ijaare. Manni sun namni keessa haa galuufi miti. Rabbiin keessatti haa gabbaramu. Suuraa sadaffaa Rabbi waggu dubbatu. Inna awwala beetiin wudi'a linnaasi lalladhii bibakkaa.
Sigaltee manni yeroo jalqabaatiif gabbartii rabbiitiif jecha dachii irratti kaa'ame isa bakka jiru. Bakka jechuun makkaa jechuudha. Bakka Ibraahim irra dhaabbateetiin gaafsa mana san ijaaraa ture jira jedheetiin rabbiin subhaanahu wa ta'ala dubbata. Milikkita lama sadiitu jira ka gaafsan gaafa Ibraahim ta'uu isaa mirkaneessu jechuudha. Tokkoffaa miilli Ibraahim gaafsan dhaabbatee ittiin ijaaraa ture dhakaarra ijjateetiin ijaaraa ture gaafsan Abrahaam. Ibraahim ka jettanii Ibraahim nuti jennaanis macaafa keessa Abrahaam jedhama. Inni sun dhakaarra ijjatee dhakaan inni gaafsan irratti ijjateetiin ijaaraatiin ture haga ammaadha miilli isaa sun irra jira. Maffaadha immoo bishaan gaafsan sababa Ismaa'iliitiif yookaan Ishmaa'iliitiif jecha rabbiin biyya saniin burqisiise biyya gammoojjiiti osoo dhuftee jettee amma biyya bishaan keessa bahu jechuutti yaadduudha miti. Bishaan sun hagammaadha burqa. Bishaan sun hagammaadha burqa siigaltee hin cinne guyyaa yeroo san irraa jalqabee hin cinne addaan. Bishaan sun biyya gammoojjii kana keessatti rabbiin biyya kana keessa burqisiise. Mallattoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala manni kun keessaa ta'uu mirkaneessu keessa kanneen lamaan. Dhakaan ammoo kan itti kenname Ibraahimitti. Ibraahimii kenname isattu ijaare. Nabi Muhammadii miti. Bakka sanitti wal geenyeetiin akka isa waaqessinuuf malee waan biraatiif miti waan ta'eef jecha ni jaalanna. Namni danda'in dhungata. Nabi Rabbiillee alayhi salaam dhungatanii jiran. Umar ibn Khattab barataan Nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam wagguu dubbatu inni la alam ani ni beeka in annaka hajar ati dhakaa akka taate ni beeka laa tadur walaa tanfa'a. Waan tokko ufii kan keetii miidhuu hin dandeessu bu'aallee namaaf buusuu hin dandeessu. Dhakaan ilma namaa kennuu hin danda'u waan tokko namaa gochuu hin danda'u ufii isaati jechuudha. Sigaltee walawlaa anni ra'aytu rasuulallah sallallahu alaihi wasallam qabbala kama qabbaltu osoo ani ergamaan rabbiidha kasi dhungatan arguu baadhe sin dhungadhu jedhaan. Wanni nuti dhungannuuf tanuma beeka. Nabi Muhammad waan isa kabajjeniif nuti illee kabajjeni. Kanuma malee nuti samii keessa waan jiruu fi waan dachii keessa jiru tokkollee kan sagannuuf hin qabnu. Kan sagadamuuf rabbii tokkicha qofa. Macaafa keessatti illee waaqayyo tokkichaaf sagadi isa qofaaf sujjadhu jedha macaafa keessatti. Isuma tokkicha qofa. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala laa tasjudu lishamsi wala alqamar. Aduudhaaf illee ji'aaf illee sagadina wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Isa aduullee ji'allee uume saniif sagadaa jedha. Sagadini kan ta'u rabbii tokkicha san qofaaf jechuudha. Amantaa musliimaa dhugaa natti fakkaata keenya kunillee ga'a jechuun sirriitti hin barannee anu waaqayyoodha jenna anu waaqa qaba jedha. Yesuus Kiristoosiin nama qajeelaadha nama sadarkaa qabu Quraana keessatti sadarkaa qabeessadha suuraa 45 irratti wajihan fi dunya wal akhirah sadarkaa qabeessa jiru duniyaatii fi akhiraa keessatti illee jedha guyyaa qiyaamaa du'aan boodallee nama sadarkaa qabu duniyaa irratti illee nama sadarkaa qabu. Quraana keessatti yeroo 25 akkas dubbatamee jira maqaan isaatiin. Ammas haati isaallee dubbatamtee jirti bakka hedduu dubbatamtee jirti. Sigaltee nu biratti kana haga feete unni jabaa haa ta'uti inni namuma. Macaafa keessa hodhayiteetiin jette Yesuus Kiristoos hojiin inni hojjeteef dubbii inni dubbatelleen waan namummaa isaa mirkaneessu malee wanni waaqummaa isaa mirkaneessu tokko illee hin jiru. Wagguu dubbatu hojii inni hojjete guutuun isaa eenyutti natti kennee jedha yaa yoorti. Hojiin ani hojjedhu kun guutuun kan maqaa abbaa kootiitiin hojjedhu jedha. Hojii anu jedhu kana abbaatu natti kennee jira. Waaqni waaqaaf namni waa kennu jiraasa? Waaqni rabbitu natti kennee jedhee dubbata abbaa jechuun uumaa waa hundaa jechuudha. Hiika biraadhaan qabu abbaa jechuun. Natti kennamee jedhee osoo dubbatu kiristaanonni lakkii isumatu waaqa. Kan kennellee isuma kan kennameefillee isuma jedha. Maal jechuudha isaa kan kenne isuma kan kennameefillee isuma jechuudha. Dubbiin an dubbadhu kun kan koo sun taane kan abbicha isin ergiti. Isa tun abboomee jennaan dubbadhe malee ofirraa kaaseen dubbanne jira. Abboomee jechuun maal jechuudha? Na ajajee jechuudha. Waaqni akkamitti ajajama? Yoo bakka kanatti gaafatte maaliif akkanatti ajajame jedheetiin dubbataa waati jetteen wanni isaan jedhan waan biraati. Kun namummaadhaan, kun fooniin, kun lafeedhaan, kun ammoo maaliidhaan, kun garaachaan, kun maaliidhaan wanni isaan jedhan namaaf hin galu. Waa dhibba sababaa dhibba guuranii erga sanii hafuuraan malee siif hin galu jedhee deeman. Akkamitti? Yesuus Kiristoos qajeela ibsaatiin ture. Mistiran barsiife. Nabiyyoonni waan qajeela barsiisan waan namaaf galu sii galte. Nabiyyoonni rabbiin waan nama dhibu kana eega nama barsiisan ta'e maaliif nabiyyoota erga dhiisi akkanumatti inni isuusa bu'aan isaa maali? Waan nama dhibu waan sammuu nama hin galle waan namni hubachuu hin dandeenye. Ati sammuu kanaan sammuu fooniitiin hubachuu hin danda'amu sammuu biraadhaa bitannaa duuba. Sammuu fooniitiin hubachuu hin dandeenye sammuu biraadhaa qabna nuti sammuu keenya waan nuuf ta'u rabbi nuti ergasi. Akka nuti hubannutti ragaan ifa bahaadhaan nabiyyoota erga malee Quraana keessatti wagguu dubban waa'ee maal jedheetiin dubbata rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaqad aateena Ciisa ibna Maryam albayyinaat. Sigaltee ragaa ifa galtu isaaf kenninee jirra jedha. Waan tokko ka ifa ciqinciqii hin qabne jechuudha. Kiristaanota tuyyuu asiirachi hidhee hafuura qulqullu jedhee maal godheetiin nama dhibsiise malee Yesuus Kiristoos an ifaa biyya lafaatti haga lafarra jiru jedha. Yohaannis boqonnaa
sagal lakkoofsa shan irratti an ifa biyya lafaati haga lafaa kanarra jiru jedha akkana jechuun maal jechuudha haga lafa kanarra jiru an ifa biyya lafaati jechuun ifa jechuun beektee yaa yood ifa jechuun maabiraatii kan argu jirtaa misa maabiraatii kan argu jirtaa misa waan akkanatti ati arguu dandeessu jechuudha kiristaanonni ammoo maabiraatii kana osoo hin taane amantaa isaadha maal godhanii yoo keessa seente malee hubachuu hin dandeessu wanni keessa seente ati hubachuu arguu dandeessu dukkana qofa maabiraatiidhaan keessa seentu malee arguu hin dandeessu hin jedhamu mee sirriitti hin taane wal bira qabilaan maabiraatii guddaa ifaatiin jiru keessa seentu malee arguu hin dandeessu hin jedhan maabiraatii akkanatti argitu kana karaarra namni hundi isaa arga namni hundi isaa dhangalaa'a tayyib yesuus ifaa biyya lafaati ergatee nama waa ibsu ergateeti keessa seentu malee argitu jechuun dukkanaa jechuudha wanni keessa seenan malee godini nama seeniif ifaa jette oromoon ogguu dubbatu godini nama seeniif nama dura seeniif ifaa jedhan yoo dukkana keessa seente sii galtee dukkana keessa yoo ol seente dukkanatu sii ifa boodar maal jechuu dukkana yoo taate malee kan namni arguu hin dandeenye ifaa namni hundisaatu alaa argadha bakka hunda arga yesuus kiristoos waan nama dhibuun barsiifne ani nama jedhee jira gabricha rabbi akka ta'e ibsee jira rabbiin illeen gabricha koo jedhee ni jira inni yesuus kiristoos anatu waa uume hin jenne anatu maal godhe hin jenne anaaf sagadaallee hin jenne takka namumatu lafaa ka'ee jaalaluma isaadha lafumaa ka'ee tumaan kootta akkana haa goonu jedheetiin akkas godhan malee kuni karaa amantii nabiyyi guddaa kanaati miti siin jechuudhaaf. Ayyee kalas muslimummaa akkamitti fudhachuu danda'a? والله إسلام ما فرجوني بشاني وين سيجوم ننجرو سبغة الله التي سبغة الله التي فطر الناس عليها كانوا وين براد انجرت سيني وناني وانا تشوب ان قدان جرت نوتيلين نوترت يجورا نبرت يجورا تشوب ان قدان لا اله الا الله محمد رسول الله تنو نبيوتك اول اللي نبى جته نما جته ملائكه جته ربي يجو كانوا وين براد انجرت Indi siin tanuma ati hakaan gangabara rabbii tokko jettee rabbii tokko jesan qabattee samboodaan ammoo nabi Muhammad akka ergama rabbii ta'an namoonni kuwwan nabiyyoonni kuwwan illeen yoo ergama rabbiidha ta'u yoo hubatteetiin jette kanuma islaamummaa jechuun rabbumaaf masakamuudha nabiyyoota waan sitti dhufee nabi Muhammad illee alayhi wassalaam waan biraati miti waan bira naa godhaan jenne nabi Muhammad na waaqessaan jenne bar zariitiyyaaf birri naa guuraan jenne قاف ديما النبي محمد عليه الصلاة والسلام نوتي نبيون وان نديفني صدقة ربي يساف قودا جاني نموت براتب كنيدو عن زري نساني وان تقرار كني قبين جسان كبان كيسايو يمكن نفان كرا ربي كيسر ناقوت هنجن نبي محمد ونسان جدا ربي تكو جوكو فاكو باتها قبر رجل وان براب الليزان تكون جرت قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله يا ور كتاب هذا جدي جدا نبي محمد يا ور كتاب هذا سلا نوتي wanni sin nurraa jibbitan maalidha yoo rabbi tokkicha qofa kophaa isaatti tamanne malee waan nuti buufame quraana kanaa fi waan duraan buufame itti waamne malee wanni biraadhaan jirtu jedha wanni sirraa barbaachisu ati muslima ta'uudhaaf haqaan kan gabbaramu rabbi tokkicha jettee nabiyyoota hunda fudhattee nabi Muhammadin hordofuu qofa nabiyyiin Muhammad ammoo wanni isaan hordofamanii fi sababa nabiyyi xumuraa ta'aniif nabiyyiin xumuraadha ammoo ergaan isaanii nu bira jira sanuma fudhatteetumaan salaata kan kee salaatu sooma kan kee soomu لا تاتوا ونما حجتني لما تفيدن سن انجرو سيغلتي ربي توكو جوكو فكوبا هانكي بكو بجرتو ربي هانكي غبرو تنو وني براد انجرتو Hayyee dhugaa waaqayyoo jechuun kalas nan fudhadha jechuun muslimummaa yoo rabbii tokko qofatti amanan jechuun kalas karaan sirrii muslimummaa jedhee nan amana kalas akka nutti manitti gaa jechuun amantaa muslimaa kun akka maatiin nu guddiseetti badaa gooneeti guddanne waan ta'eedhaaf amma gaa isinumarraa yeroo danuudha jechuun ji'a 3 moo 4 isin jala taa'ee dhaggeeffataan ture. Na rabbi tokkichatti amantanii kanuma gaa nabii keessanillee xiqqoo barsiisonni kenna jechuun akka badaatti nutti himaa turanii kanumaaf jibbe malee dhugaan jiru simbira natti fakkaata. Yesuus gooftaadha jenna an gooftaa qaba jedha hafuura qulqulluun jira. waan mataa nama zoorsisu wayitu gaanatti wanti jedha abbaa isaa kadhata yaa waaqa gooftaa isaa kadhataa jira amantaan kee maallat
Yaa wisdom yaa gurbaa keenya yeroo takka mee dhiifama wajjin Yesuus eenyudha beektaati? Yesuusin beektaati? Yesuusin nan beeke gooftaadha jedheedha mana garuu. Mucayyoo haasofsiifnee geessine erga sana immoo achirra. Tamam yoord kan hin jedhe waan amma ati jette san irratti waasiin jechuu barbaadeeti. Barsiisonni keenya Nabi Muhammadin alayhi salaam arrabsan ka jette dhugaadha wanni isaan jibban waan biraati miti. Nabi Muhammadin wanni isaan irratti aara waan biraati miti. Waan biraati miti. Fakkeenyaaf amma hogguu dubbatanii Nabi Muhammad maaliif haadha manaa wajjin ciisanii kanuma wanni guddaan Nabi Muhammad nama. Maaliif haadha warraa wajjin ciisan akkamiin jedhama isaa? Namni tokko erga nama ta'eetiin jedhee haadha manaa wajjin hin ciisa erga haadha manaa fuudheetiin jedhee dabalataan amma samuuni namarraa argamu guutuu isaatu isarraa argama. Nabi Muhammad alayhi salaam dubbii rabbiitti itti dhufee dubbii rabbii san geessanii isa rabbiin gabbaran malee isaan nama. Si galtee waaqa miti rabbii miti isaan. Hin waaqeffaman isaan wagguu dubbatan yaa ayyuhannaas jedhan gaafa duudhaaf ka'an guyyaadhaadha du'an isaan guyyaa kamiisaadhaan uummata irratti ol bahanii maal jedhan yaa ayyuhannaas yaa namaa jedhan. Dhageeffadhaa jedhan yaa nama لا ترفعوني فوق قدري صدركاك يا قلت ننفوننا فإني كنت عبدا قبل أن أكون نبيا نبيته أندرتي أنا قبريتش توري قبريتش ربيتي أكاسين لا جرا نبي ما دور قبري ما قبر ما كي يدور ساتي سرت بعد جرا أن قبريتش ربيتي نما ربي قبر مالي أني واق أمتي أكا كريستان يو يسوع كريستوس كان عيسى علم مريم يسوعين ألفوت كان صدركاك يا أولمفودنا أنا قبريتش من أنجد عيسى جرا قبري كي يبيرو دفتنين سلاتنا جدا لان ربي فجأة يو قبري كي يبيرو دفتنين سلاتنا جدا قبري كي يبقى نتا ولا من دفتنين ولنجهنا جدا لا تجعلوا قبري عيدا يعبد من دون الله قبري كي يبيرو دفتنين والجيسني ربي قدتي وان قبر منتاسي سنا جدا إرتني جارنا جدا فوتو كافتني وما بقوتني رتوان نجرنا جدا nama foto kasu islaamummaa keessatti dhowwamaadha si'ilii kaasanii si'ilii kana lafa isa jechuun dhiisiiti dhowwamaadha inni kun guutuun islaamummaa keessatti nabi rabbi alayhi salaam la'ana allahu musawwirin warra foto kaaseetiin akka amma kiristaani godhu kana warra kana rabbiin abaaree jira tokko jechuun maal wanni biraadha hin jirtu nabi Muhammad wanni isaan godhan hin jirtu dhiqannaan isaan dhiqatan ammoo kun nabi Muhammad akkana dhiqate kun waan nama ceebessu miti kun Nabi Muhammad ni katani Nabi Muhammad akkana taani Nabi Muhammad akkas taani wagguu jaaniitiin dubbata waan baafne akkasumatti waan faayidaan qabne irraa haasawan malee Nabi Muhammad irraa alayhi salaam wanni tokko wanni isaan irraa hir'atu hin jirtu. Nabi hojii hojjetanii jiranii rabbitti subhaanahu wa ta'ala karaa rabbitti nama geessu illee ibsaniitiin jiranii karaa isaanii qaama nabiyyootaati siin jechuudhaafi akkas yoo shahaadaa qabachuu barbaade yoo jechuun karaa Muhammad rakkoon qabu rabbi tokkicha jedhanii amanuunu qulqullaanii naaf gaadha rakkoon qabu. Hayyee tole. Amma sirriitti siif galee jira moo ganaa barachuu si barbaachisa? Nan baradha. Tamam. Tole. Gaafii biraa yoo qabaatte gaafii gaafadha jee. Jechuun keessa koo waa'ee islaamummaa keessa kootti badaa jibbaa waan tureefi. Amma immoo dhugaan jirtu immoo gara kana jedhe. Inshallah be lallaaliti ala kulli haalin yoo ammallee jette sun rakkoo keenyaa miti isaatii kan fi barbaade murteessi baradhu. Ayyee rakkoon qabu ammana. Ayi nan dhaggeeffadha garuu amma rakkoon qabu kalas nan fudhadha islaamummaa. Ashhadu an laa ilaaha an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna محمدًا عبده ورسوله